Makiin pirankii kaleessaatiin gaggabdee mana hakimaa jirte jechuudha. Dhukkubee waan garaara qabduuf nama garaara qaban hin rifaasisan. Bootaafuu waa hedduu baraarra. Mana hakimaa jirti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti makiin mana hakimaa jirti. Garaara qabdi akkasiin garaara qabdutu beektoo pirankii akkasii irratti hojjechuun gaarii miti. Tokkoffaa irratti pirankiin yeroo baay'ee namatti himamee kaamee namarra gaggeeffama malee utuu namarratti hin beekamin hin danda'amu. Gama biraatiin gurbaa sana alaandiidhaan dhoofte malee silaa dhakaa wayitiin dhoofte balaadha. Gama biraatiin gaa dhimma Sumayyaa lamaanii irratti Ustaaz Faraan boonii jira. Dikka Sumayyaa faana zinaa dalagdeen anjitti keessaa baaftee subhaanallah rabbii keessan sodaadhaati. Subhaanallah. Ustaaz Faraaniin gaa jecha badaa akka jedhameen gaa Sumayyaadhaan waliin mana garee shaahadaa keessatti walii wajjiniin bulanii garee shaahadaa gaa mana Finfinneetti kan ijaaramee jiru hundi keessan ni beektan ni beekna jechuudha. Mana garee shaahadaatti ijaarame kana keessatti Sumayyaadhaan wajjiniin wal qunnamtii saalaa godhanii jedhee ifaan ifatti dubbatame jechuudha. Isaan Ustaaz Ahmad illee dabalatee Ustaaz Faraan qofa osoo hin taane Ustaaz Ahmad illee Sumayyaadhaan wajjiniin wal qunnamanii jiranii viidiyoo qullaallee wal biraa qabanii jedhan. Dhaggeeffadha. ستات ነው والله لازم كيسة أستاذ أحمدي يفهم النورات ستات يودته والله يفهم النورات Viidiyoon maqaa balleessii akkana kun miidiyaa irra sosso'uun isaa gaarii miti. Namoota gaa imaama jennee hojjala deemaa jirru irratti wanta akkasii jechuun gaarii miti. Gaba takkaan yaada xiqqoo takkaan qaba. Yoo dogongorrillee dhiifama naa godha. Asirratti gareen shahadaa namni laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhe hundi miseensa garee shahadaati. Garee shahadaa ta'uun beekumsa sin barbaachisuun wanni si barbaachisu rabbii tokkichatti amanuu qofa jechuudha. As keessatti warroonni garee shahadaa yeroo dogongoran garee shahadaa bakka hin bu'an. Amma Ustaaz Farahaan adeemsi isaan adeemaa turan garee shahadaa bakka hin bu'u kan Ustaaz Awwalis maaliifi Sumayyaa irratti Sumayyaa isii kan Sumayyaa Tasfee irratti wayii cabsaa turan baala irratti cabsaa turan. Akki kun immoo gaarii miti. Kun egaa amantii bakka hin bu'an mataa isaanii bakka bu'anii jechuudha. Sigalee as keessatti silaa namni kiristiyaanaa takka nama islaamaatiin zallamame murtoon nama kiristaanaa sanaaf godhama jechuudha. Fakkeenyaaf akka kiristaanaa jechuun haraama. As keessatti Sumayyaan yookaan amantii kanaa dhufte yookaan isin amantii kana jabeessiti daawaa gootii jedhanii baala irra cabsuun dhowwaadha akka amantii islaamaatti jechuudha. Waan kana isaan yoo waan gaarii hojjetan haqa qunnaman rabbirraayyii yoo dogongoran ammoo mataa isaaniitii fi shayxaana raayyi malee garee shahadaa wanti galchuun jiru namni tokko dhuunfaanis wanti garee shahadaa isa bakka buusu dhiisi nama tiktaakara takkaa miti. Ulamaan fannii 12 haffazanii deeman iyyuu garee shahadaa bakka bu'anii wanni isaan hojjetan garee shahadaatiin wal qabsiisuun hin danda'amu sin jechuu barbaada. Gama biraatiin gaa obboleeyyan keenya warroonni islaama taatanis warri kiristaanaa taatanis maqaa balleessii akkanaa silaa walirratti oofuu dhiiftanii gaariidha jedheetan yaada jechuudha. Gama biraatiin wanti kun fakkeenyaaf Sumayyaan gaa'ila keessa jirti, Ustaaz Faraanis gaa'ila keessa jiranii gaa'ila isaanii diiguu malaa jechuun barbaadeetanii asuma irratti jechuudha. Gama biraatiin abbaa manaa Sumayyaa ati jaartii kan kee ni hiikte moo isa namni kun hundirraa dubbatu daaspooraadha biyya faranjii jirtu 200 kana silaa irraa kafalte rakkoo maalii qabasii? Hay jaartii kee irraa yoo dhaabbatteen falmanne ati silaa namni si biratti godheeyyuu waa takkan gootu jechuudha. Maa jechuudha baleessoo? Gad be'eetuma waa takka irraa hin dubbanne bro. Akka isiniin jedha Ustaaz Faraan intata bilaashitti mataa dhukkubaa jira. Wanni isinitti himanii dogongora hojjettanii fi dhiifama jedha guutuu akka isa. Dogongora hojjettanii jirtan inumaayyuu keessa ba'anii Ustaaz Faraan ammoo birrii Sumayyaan fuute hin jiru maqaa balleessii Sumayyaa irratti deemaa jiru jedhan. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Sumayya birrii fuute fuudhe. Sumayya birrii fuute fuudhe. Sumayya birrii fuute fuudhe. Taraa 10 ol jette karuma irraa dhoksuu barbaada jechuudha. Achi dhiibuu wayii akka musliimaa Itoophiyaa jechuudha. Kun dogongora jedhee tana manaan garee shaadaallee bakka bu'u yoo kayrii hojjetan garee shaadaa bakka bu'an. Yoo sharrii hojjetan shayxaana fi mataa isaanii bakka bu'anii jechuu barbaada. Gama biraatiin Wallaggatti maaltu ta'e? Wallagga gaa kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaan uummata kiristaanaa mara warroonni ayyaana waggaa keessan du'aa ka'u mootii keessan yookaan waaqayyo keessan Yesuus Kiristoosiin baqa isin ga'e jecha Wallaggatti gaa biyya Wallaggaa keessa turan akka yaada kootitti kiristaanaa yookaan beentee malee amantii musliimaa jira jedhee takkaa yaadeen beeku. Garuu bifa haaraa ta'een akka malee heddummaataa jiran. Biyyoota biraarraa wanti isaan adda godhu wayii hin jiru. Fakkeenyaaf Jimmaa fi Arsii Harargeen jarri kun biyya Islaamaati jedhamanii beekaman yookaan ganda Islaamaati jedhamanii beekaman. Isaan kana keessaa garuu Wallaggii fi Shawaan duddubbatti waan hafoona fakkaatan turan. Garuu hamma Shawaan beeku malee Wallaggaan heddumminni musliimaa kanatti heddummachuun
baay'ee takka nama gammachiisa. Obboleeyyan keenya kiristaanaatiif wajjinis wal danda'anii wajjin jiraachuunis amala gaariidha. Fakkeenyaaf haala miidiyaa irra jiru kun silaa lafatti uummanni wal fixa. Haalli miidiyaa irra haala badiisaati. Haala amantii bakka bu'u miti. Uummanni keenya lafatti bifa kanaan wajjin jiraata jechuudha. Ammallee wajjin jiraachuu qaba jechuudha. Sheekotiin keenya dhibbatamaan lakkaaman. Sheemini biroo, Sheemusaa Swaalaa, Raayyaa Abbaa Maccaa, Amaddiin Jabal, namni takka osoo nafin ustaazonni xixiqqaa irraa hanga guddaatti ibsaa Ustaaz Ibsaa Hasan hundi isaaniiyyuu Wallagga jiranii jechuudha. Isinii galee kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya qophiin keenya har'aa kana fakkaataa warroonni hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hordoftan kabajatu isinii mala. Thank you isinii jecha sagantaan keenya xumurameera. Goodbye.